خير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتوتا تي في إسلاما كجلو المنامة قنن الدنيا تنرتي أركمتن هندي خيسن وبك جرتنتي سلامتان جاللا سلامتان رحمته سلامتان ورجنتا إسن هاجيسو إردي بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسن جنة. دعوتوتا تي في إسلاما أكما بكمو سجنتان تيني سجنتان درغغوتا تربانيت ويا توكو ساعتنا الرائقة لودانتن إسنف ديها التويوتاتو سجنتاتنا خيستي wantoota dargaggoota ilaallatu mata dureelee adda addaa jalatti qabannee sagantaa bohaarsaatii fi barumsaa hedduu isiniif dhiheessaa turuun keenya ni beekama. Arrallee akkasumatti sagantaa dargaggootaa fi ispoortii mata duree jedhamtu jalatti walitti qabamuudhaan istiidiyoo TV Islaamaatitti argamna. Guyyaa har'aa keessatti sagantaa tana namni na wajjin turtii gaarii taasisu dargaggeessa tokko ربنا سبحانه وتعالى درجاجون ممتكون إسبورتي لافسي في حواسا بيتينا هدو تجاجلاتوري درجاجيسخون قنت دلته بها أوروميا مقالة دري دوايرو تهو بيسان التمو درجاجوت هدو والاتكابودان درجاجون أكيرو إساني وانتوتا همالرتين دبرسينه إسبورتي في أرادرة أكا qulqullaawwan walitti qabee aadaa ispoortii afoola oromootii fi wantoota adda addaa barsiisuun waggaa dheeraaf hawaasa naannoo san jiru tajaajilaa ture. Barattoota hedduudha biyya san keessatti horate. Barattoota akkuma isaatitti dabranii maastara tahanii Oromiyaa bahaa tanaa fi Oromiyaalee keessa faca'anii dargaggoota hedduu leenjisuudhaan beekaman kan dargaggoota jireenya isaanii fuulduraatillee bifa ispoortiitiin jijjiiran. Maastarri arranuu wajjin jiru ispoortii leenjisuu qofa osoo hin taane kitaabota adda addaa hedduu barreessuun bifa ispoortii irratti qopheessee hawaasa barsiisaa ture. Akkasumatti naashinaal teekwaandoo biyya teenyaa keessatti sadarkaa ol aanaa irratti hirmaachuudhaan dorgommiilee adda addaati irratti injifatee sadarkaa biyyoolessaatitti badhaasa gurguddaa naashinaal teekwaandoo irraa argatee jira. Akkasuma digirii teekwaandoo tajaajamtu hanga 6 daanii fi sanii olis yoo taate boodarra nuu himuuf ta'a. Keessummaan tiyyata arraatan istiidiyoo naa wajjin jirtu Maastar Hassan Abdulqaadir Eymooti. Maastar Hassan baga nagayaan gara istiidiyoo TV Islaamaa dhufteen siin jedha. Maashaallah gaa hanga rabbiin alaa fisetti xiqqoo si ibsuuf yaaleetiin jira waan hin dogongorallee nuuf sirreessita. daawwattoonni keenya arraa akka usaanii maal uffatee as taa'an hin jenne jalqabumarraa wanti haasoynuu fi nuti wal fakkaachuu qabna jechuudhaan uffata ispoortii kan teekwaandoo obboleessa kiyya Maastar Hassaniitu nu qabee akka akkanatti miidhagine isinii mul'annu nu godhe uffata kanaafillee hedduu galatoomi siin jenna jazakallah. Maastar gaamee sagantaa ittuma seenna dura hawaasa salaamtaa gaafadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah jazakallah hedduu gaariidha baga nagayaan nu dhufte irra deebinee isiniin jenna. Ani gaa hanga naalaafatetti xiqqoo ibsuuf yaale wanti ati godhaa turte waggoota 20 olii fi magaalaa Dirree Dhawaa keessatti godhaa turte hanganatti qofa ibsama jee yaadu mee ispoortii sadarkaan ati irra jirtu ani ijoollee ati barsiistee fi ati irraayillee gizee waa xiqqoo haasoynoon 6 daanii tanaa fi sartifikeetota maqaalee adda addaa dhagee walumaa galatti barnoonni keeka ispoortii eegalaa hanga xumuraatitti akkasumatti sadarkaan ati ispoortii keessa qabdu maal fakkaata bifa gabaabaatiin inshaallah. Yaa gaafii bareedduu gaafatte ispoortii tana ani adda age of teen amata 10 irraa eegalee keessumattiin guddadhe
amata diidamii afur diidamii sadii kana taa'anii dalagee amata dheeraan dalagee yeroo ammaa sadarkaa maastaraa irratti argamaa World Martial Art Federation irraas sadarkaa digirii ja'affaaniin qaba. Classical Martial Art Federation Californiaatti argamu irraas sadarkaa digirii ja'affaatiin qaba. Akkasuma Home of Taekwondo Federation Kooriyaa argamu irraas digirii ja'affaatiin qaba. Akkasuma International Martial Art College as Texasitti argamu irraas digirii ja'affaatiin qaba. So institution adda addaa American Taekwondo Alliance New York jiru irraa illee akkasuma digirii ja'affaatiin qaba. Maashaallah. So sadarkaa maastara irratti World Taekwondo Federation irraa digirii ja'affaatiin qaba. World Taekwondo Federation digirii afur irraa ol maastaraa hojjamta. Amma digirii torbaffaa yoon seeni grand maastaraa. So kana fakkaata leevilli ispoortii keessa. Digiriin dhumaa teekwaandoo maali amma ati sadarkaa ja'affaa irra jirta? Sagal. Sagalee? Sagalee san seenu amma shantanfaa jaarii. Hanga qabri galtuu dalaguu qabda jechuudha. Deelii guyyaarraa guyyaatti jireenyi keessuma ta'uu qaba waan jiru. Kanaas leenjisaatis kophattis ati aartii ati agarsiistu. Leenjisuun leenji'uma aartii keessa jiraachuu keeti inni guddaani. So amata 50 barbaada achi grand maastara ta'ee digirii 9ffaa dhaquudhaa fi almost hanqaan amma deemee akka deemuun qabaa jechuudha. Maashaallah. Karaa dheeraa. Jihaan kana waggaa 23 keessatti ka argatte mee gabaabseetuma digirii takka fudhachuuf hangam takka si fudhatee yeroo dura eegalte? Fagoo dhagaa biyya teenyatti amma akka asiitii miti beektaa. Amma torbaffaa dileedeeti black beltii fudhatta. Digirii onni jaawatu duraan turre biyya teenya black beltuun fudhachuufu sadarkaa guddaadha biyyatti amata torbaffaa dileedee fudhatta waan sanii. Achi booda bara I think 2005 akka Awurooppaatti faranjoonni dhufan grand master leeyoon tokko dhufe. Waggaa 15 irraa dura. Achitti digirii lammaffaan uffattanii. Dheera achi booda faranjootumaatu dhufee amata 3tti amata 2tti amata 4tti akka sadarkaa idaa dhufan qormaata balii yaamanii akka biyyoolessaatti bakka takka qoranii. Achitti sadarkaa idaachaa deemta. Maashaallah jazakallah mee osoo barnoota keenya har'aatti seeniin yeroo hedduu wanto gaafilee akkana kana wanti eegalluuf daawwattoonni nama isaanitti haasa'u jiru. Nama akkamii sadarkaa akkamii waan haasa'u jiru tana keessatti namni kun sadarkaa akkamii qabaa beekanii hangasuma takka xiyyeeffannoo itti kennan jechuu waan ati haasa'u turra. Mee maastar digiriileen tuni tabarumsaan artiilee adda addaa agarsiistee fudhatte. Waan turtii ta'e keessatti badhaasni ati naashinaal teekwaandoo biyya teenyaatii fi addunyaarra jiranitti harkatti yeroo hedduu suuraa irratti niin harkaa waa'ee kitaabaatis booda itti dhufna inshaallah. Mee wanti ati adeemsa kana keessatti horatte? Hedduu dhagaa kan akkana jee amma siisuufiyuu bal'ina barbaada. Maaliif jireenyuma ispoortii kana keessatti jireenyuma dorgommiiti jireenyummaan keessa deemtu bu'aa baheedha deelii. Dorgommiin amatuu jirti amatuu mo'atu wadeena biyyatti gaa wanni uummata habashaatti daadar keessanii takka tana immoo hamnu ittanii yaaddanii jaantii daleena namni dalagummoo numa mo'a always waancaan takka geemninu 18 oli mana jiru so sadarkaa kanaan ol gahuudhaan pirezidaantii biyya Itoophiyaa kaduraanii Girmaa Waldagorgis irraa illee meedaaliyaa daabaa fudhadheetiin jira akka biyyoolessaatti dargaggeessa milkaa'ee jechuudhaani. Badhaasni achirratti qabu hedduu dhagaa sadarkaa biyyatti kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaatti irraa illee akkasumatti fudhadheetiin jira meedaaliyaa daabaa Adam Faaraa harkaa sadarkaa guddaa irra gahuudhaan jechuusi galtee kaan ka dorgommii lakkoofsan qabu hedduudhaan kana jedhamee himuun ulfaata. Jazakallah. Daawwattoota TV Islaamaa qaceeloo ilma namaa hedduu galatoomaa gaa namni arra turtii wajjin taasisu deemnu obboleessa keenya Maastar Hassan Abdulqaadir hangana fakkaatan gabaabinumatti haasawa keessa waan hedduu irraa baraa deemna. Wanti nuti mata duree tana filanneef shari'aan Islaamaa jabeenya qaamaatiif bakka guddoo kenniti. Rasuuli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam hadiisa isaanii qulqulluu keessatti al-mu'minul qawiyyu khayrun min al-mu'mini ad-da'iif jedhan. Namni mu'minaa jabaan sadarkaan inni nama mu'minaa laafaarra qabu hedduu guddaadha jechuudha ibsa hadiisni kun. Jabeenyi qaamaa kun ciistee hirriba quuftee nyaatteetuma haateetiin dhufu tattaaffii adda addaa gootee sadarkaa adda addaa keessa gooteeti kan dhufu. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam lola keessatti humna namoota hedduutiin beekama. Rasuulli Rabbi sallallahu alayhi wa sallam lolee lolchiisuun
jabeenya qaamaati loltee lolchiisuun akkasumatti jabeenya sammuuti akkasumatti sahaabonni akka Khalid ibn al-Walid faan jabeenya qaamaa keessatti istiraatiijii lolaati irratti qaama isaanii leenjisuun maskiiduma Madiinaa keessatti kan waraanni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam leenjee addunyaa tanarra bobba'ee amantii islaamaa babal'isaa ture kanuma sababa godhachuudhaan gaanuti sagantaa dargaggootaa tana jalatti dargaggootaa fi ispoortiin maal fakkaatti ispoortiin qaama qofaaf osoo hin taane sammuuf fayyaa teenya irratti jireenya hawaasaa irratti ibaadaa irratti maalii waan jedhamu bal'inaan kaasnee haasoin maastar gaafiin barreeffadhetti osoo hin dabarin takka mallee biyya teenyatti hedduu namni ispoortii dalagamee ni sodaatama akkuma beekamu abbaa humnaa janii ganda hunda keessa nama tokko jira namoonni hedduun atillee akka maastaraatitti qunnamuun malta yeroo ispoortii dalaguu dhufan namoota ganda keessatti isaan dararaa turerraa haaluu bahuu fi ispoortii tana leenji'anii gandatti deebi'uuf garuu namoonni akkasiisan hedduu ispoortii keessa seenaniiti jijjiiramanii qabbanaa'ee gandatti deebi'u argita ispoortiin naamusa namaa sirreessuu irratti akkasuma ispoortiin tun nama cafaquu qofaaf miti ispoortiin ifiifuu saayinsii takka artii mataa if dandeesse mee warra ispoortii dalagee namaan cafaqaniif ergaan ati dabarsitu maa yaa namaan cafaqanii ilma namaan cafaqanii garuu akka ammateetta kana biyyatti wanni beekamu namni gulbee jaanii ni barbeetti ni jira kafraan abbaa humnaa sigalte acting garuu ni dhufan iskuula ni dhufan barachuudhaaf yeroo ispoortii barachuu dhufan akka isaan gandatti arganiif achitti argan adda ta'a maaliif kilaba keessatti faayitiin ni jirti nama wal lolu feeta achitti wal lolta sigalte qallaa hojii wal lolta furdaa hojii wal lolta dheeraa hojii wal lolta gabaabaa hojii namni hundi kilaba keessa jira soo kabar baadduun tichi jira jechuusiif arra tumtee galta borutumtee galta waan nama mudateen siima gaafaan dura eegalu galgalaan dura dhaqee jechuu na galgala san faayitii sagantaa faayitii ture soo michiyoo takka dhiyoo tana Spain jirti Facebook irratti wal agarre like amma tiideemiif wayii booda wal agarre na beektaas taa'us kan jettee hin beekne na anaa booluu gisee nan jetteen koorii itti beeku jira sannaan ta'e yaadadhe faayitii hojii na kan guyyaa duraa si dhahutti sakka malee amma kaadisee irra kan ani tagantee keessaatiin diidoon afuu beekaa beete takkanatti isiin wanteettu kana irraan qicadhu jeetiin seena gaamma giseen gamanaan dhabe micoon fuulumaan miilumaan fuula keessa dhoyti giseen gamanaan jaanuma dhoyti giseen miilumaan haala na qabdi aaree kaan akkamumatti intalti dhalaa bilaash na gooti aboo amma gaafirraayin dhaabbadhee boo'ee bas amma gaa nagadhiisaan jeenani naa gabbaatu asumarraawu hin jirtu naa gabbaatu bakka aaleen naa gabbaatu hin jeen lakki akkasii kabajaa ispoortii keessa akkasii hin danda'amu hin jiru ani kaa amma onnee ijoollummaatti jiraami namni dhalaa tokko akkami gisee si dhahe akkasii amma gaa dubbiin jajjabdu namichi leenjisuus na qabbaneessee taa'ee jee akkasii miti niin boo'ee bakka onnee jiraami akkamitti dhalaan gisee ati gamaa dhoyte miilumaan gisee si dhoyte gisee gamaa dhoyte miilumaan gisee si dhoyte ati sirraa dhugaadha itti fiida dha'uuf isiin immoo mala beeti soo na mudate wanti sanii baraa dhufte dhawoomuu saniis dhawoo sanii arra dhoytee galta baru dhawamtee galta iftaan dhoytee dhawamtee galta achi keessa baraa dhufta dhawoomuunis maal akka ta'e deen disipiliina keessa seenaa dhufte jechuutiifuu namaafis qaayidaa kannaa dhufta maaliif kabajuu irratti ishee dhufta onneen ati duraan fidatte san achi keessa sirraa dhiqamti si galte ni kilaba keessa sirraa bu'a kara nagayaa dhufaa deemta ammoo irra guddaa wanni mul'atu maali sur experience wanni arge namoonni amma kalar beeltii abattoo magariisaa cuquliisaa diimtuu kana kanarra gisee gadi ol dhufan sadarkaa itti lola barbaadani nama fuula gurrees maa fuula na gurta koo jaanii miilaan dha'uu yaa'ii barbaadu takka jiraa akkanuma beekumsa keessattis gisee namni afaan arabaa kana sarfii fi nahwii gama gadii kana eegalu sheekuma guddaa dhaabbatee khutbaa godhu kana afaan keessa eeguu akka ilmiin xixiqqoon sii galtee bishaan gisee hoddatti hin guutamin balak jaabeeta ispoortiinis gisee dura eegaltu akka sibootii jechuudha. Shee dura wanta ammoo rabbi rahmataa godhuu fi buluu isarratti hin qaree Apo darasaan buluugaa tun hamtuu dhagaa ishee kootitti yaa'in godhinaan jechuudha. Akka waan fiqihiin xarafa geesseetii. Gisee buluugaa kana fitte barnoota hunda akka waan qabduttiif leevila sana irratti ilaalta sii galte. Soo nama kana hunda sirreessuu feeta. Akkasi. Soo adabadhaa jechuu ture dhugaadha barnoota keessaa nama jirti. Na ispoortii keessas waan akkasii saniitu mul'ata. Umrii sanitti amma umrii itti lolan quufne namni kuni amma fincilee nama dhawuu barbaadu sii galtee hawaasni san arka amma namni kaaraatee qaree nama dhawaa maaliif nama gaditti barachuu jiru san arka leevila san gisee ol dabare immoo ni dhiisa
ni quufa si galtee nama sitti deemuu irraa gara yoo ati harkaan dhoof itti fiide malee si arrabsuu fi maarreef si dhoof hin jarjaru namni san leevilatti irra dhufuu jira jechuudha osuma deemuu bilchaachaa dhufuuni. Naamusa qabdi jechuudha naamusaan si guddistaa. Eetiksii lakkuma barnoonni san galaa fi dhufu disipiliiniin aartii kun galaa fi dhufu namni kun tasgabbaawaa dhufa. Then will be respectful. Jazakallahu khairan. Hedduu galatoomi egaa hangana kaasne arra waa'ee fayyaati irraa keessa gabbuunee ilaalla mee jalqaba irratti eegaa kaasneefu atillee nama hayyuu ispoortiiti waan tana keessa turtii hedduu eega taasiste mee gabaabsitii bu'aan ispoortiin godhuun qabdu walii galatti dargaggootaaf haa taatu akkuma bifuma walii galaatitti bu'aa ispoortiin godhuun qabdu maal akka taate irra nuu ba'i. Bu'aa hedduu qabdi ispoortiin amma fakkeenyaaf ispoortiin fayyaadha jenna. Namni ispoortii dalagu tokko respiratory system isaa sirni hafuurfannaa takka hargansuu isaa mijaawaa ta'aa dhufa bareedaa ta'aa dhufa. Qaama isaa keessatti dandeettiin dhiiga diimaa oomishuudhaaf red blood cell oomishuuf qabu guddaadha. Ispoortii dalagde jechuudha. So hiddoonni dhiiga isaatis banamaa dhufa. Artariin isaa banaa ta'a dhiigni isaa akka fedhe qaama keessa sosso'aa si galte. Sochii dhiiga qaama keessa godhamuufis isa gargaara. Maashaalee yookaan irreen qaama isaa jabaachaa dhufti. Si galte lafeeleen isaa jabaachaa dhufti. Bu'aalee hedduudha qaba fayyaa wajjin wal qabatee jechuudha namni ispoortii dalaguu kaan irraa waan adda godhu fayya qabeessa ta'a maaliif irra guddaa wanni dhukkubni duratti eegaltuun ni furdata qaamni nama kun faatiitu qaama namaa keessa walitti qabama. Kanaatu dhukkuba develop godhe. Maaliif sochiin dhiigni onnee irraa bahee qaama keessa godhu yoo dadhabaa dhufeedha namni gartee karaa dhukkubaa kasi qaadhuuf. So ispoortiin dura gulukoosii fi gartee amino asidii qaama keessa jiru kana gubee faatik asidii jechuudha. Gubee karaa enerjii jijjiira. Immune system irratti faayidaa qaba ispoortiin. White blood cell akka hedduu oomishtu godha. Dhukkuba ifirraa ittisuuf jechuudha. White blood cell gizee oomistee dandeettiin ati dhukkuba ittisuu qabdu achirraa eegalaga. Sigalte dhiigaa adii jechuudha. Sochii qaamaa tana keessa dhukkuba ifirraa ittisuu dhiigni kee bifa sirriitiin qaama keessa faca'u akkuma amma dhukkubni koronaa kun hedduu uummata waan haala yerooti kan uummata addunyaarraa ittiin gabaabsu jiru kun rakkoon inni godhu jan respiratory system kana affect godha namni hargansuu kana hin danda'u kana dhawannaa fi hargansuun dhabamuurraa kan namni affanamee saniin lubbuun dabartu wanti faayidaa qaba jechuudha ispoortii wantoota kana. Exercise yoo godhe namni kun like waan amma warri exercise guideline waan lafa kaa'anii jira namni tokko torbaanitti sa'aa takka qofa ispoortii walitti dhaabee godhurra bakka sadiitti adda baasee torbaanitti guyyaa sadii godhee daqiiqaa 20 yoo godhe caalatti irra finxa bahaa guyyaa tokko filachuurra sa'aa san bakka sadiitti adda qoodee guyyaa sadii torbaan guyyaa sadii yoo goote torbaan keessa guyyaa tokko deedee guyyaa tokko boqonnaa guyyaa tokko deedee akkasii yoo godhattes walitti dhaabdee guyyaa sadii gootus bakka sadiitti yoo fuute irra gaariidha jaan dabalataan amma fakkeenyaaf guyyaatti namni tokko jiima dhaqee daqiiqaa 45 exercise ka godhe yoo ta'e daqiiqaa 45 tanaa'u bakka sadiitti baasuu qabu isuma tanaa'u. Daqiiqaa 10 25 fi 10tti. Waan adda addaa. 10 duraa tana qaama stretching jaanii soft exercise jira. Exerciselee qaama adda harkifatu ho'isuu qaama ho'isuu goota. Daqiiqaa 25 walakkaa jirtu sana main exercise waan dhufteef. Sigalte exercise beellamattee dhuftee jiraami. Daqiiqaa 25 sana achirratti waan saganteeffattee dhuftee jechuudha. Sagantaan daleeda beektaa kanumatti hin daleedu. San daqiiqaa 25 achirra gubda. 10 booda ammoo if qabbaneessuu ammallee ispoortumaan if qabbaneestamanii. Ispoortuma tana leeviletti jiru gabbuusta jechuudha. Duraan ispiidiidhaan humnaan dalaguu jirtaami amma suuta goote jechuudha. Isloo gootee stretching godhaa exercise soft exercise daleeda jechuudha. Yeroo san onni dhawatiinsa onni teetis gabbu'aa deema. Sigalta akkuma gizee eegaltu dhawatiinsa onni keetii suuta ka'aa dhufetti amma suuta bu'uu qaba. Iddoo sanatti leevila bareedaa ture amma dhawaa gizee stretching eegaltu suuta oowwaa dhufa. Onna keessa suuta dabalaa dhufa. Sigalte tempereechera qaama keetti hojii ol fudhachaa deema jechuudha. Walakkatti haayita. Walakkatti daqiiqaa 10 san booda 25 iddoo reddu san exercise feetu karaa saganteessa irratti humna guddaan daleeda jechuudha. Deena eega 25 fixattee booda ammaas humna tee gabbuusaa dhufte jechuudha leevila gabbuusaa xiqqeessaa leevila saniin akkasitti exercise godhuun numa danda'ama. So namni ispoortii dalagama amma itti sirna argansuu kuni hafuurfannaas ni jedhaniini. So respiratory systemiin inni taan feetu amma bishaan daakii feetu baaskila fiisisii feetu kubbaa miilaa taphadhu feetu kubbaa harkaa taphadhu feetu maarshaal aartii inni exercise yoo gootu sombaa wajji ol qabata hafuura baafattee na ixaami
yoogaa fudhadhu yoogaan amma siyaajumarra salaattee faana teessee dalaguu dandeessa. Inhale exhale qilleensa baaftee neetu kana teeknikoota adda addaa jira. So maloota adda addaatiin respiratory systemii kee kana jijjiiruu dandeessi. Hedduu galatoomii. Gaafii lammaffaatiirra waan qabnu sila namni tokko torbaanitti ispoortii hangam takka dalaguu qaba. Jenne gaafii duraa keessatti tuuttee jirta. Waan itti dabaluu barbaaddu ni jirta achirratti namni tokko akkamitti saganteeffatee wanti hundi pilaanaan dalagamti. Karoora lafa kaayyachuu qaba namni tokko ispoortii dalaguuf waanuma hunda dalaguufu karoorri ispoortii effective ta'e kan bu'a qabeessa ta'e akkami namni tokko guyyatti yoo hangam dalage torbaanitti hangam takka dalaguu qabaa jechuudha. Yaa reefu tuqee dubbiidha. Karoora qabaachuu qaba namni tokko amma fakkeenyaaf ispoortiin dalaguu fadhaa hoggaate ispoortii akkam dalaguu feeta. Amma namni tokko kan dhukkura sukkaraa qabu ta'uu mala. Dhukkuba dhiibbaa dhiigaa haa qabu ta'uu mala. Dhukkuba asmii haa qabu ta'uu danda'a. Dhukkuba dadhabinsa onnee qabaachuu danda'a si galte. Namni tokko takka akkanumatti fayya qabeessa ta'e fayyuma tana eeggachuuf dhufuu danda'a. Kaayoo adda addaa qabaa jechuudha amma gizee dhufu yeroo dhufu jiima waa irra saganteeffatee dhufa. Ani kaleen qabaa dhukkuba kalee kanaan kalee tiyyatanaan eeggachuuf fadhaa jaayee dhufa. Exersaayisii inni dalaguu qabu jira kophatti. Kaleef. Si galte dhiibbaa dhiigaa qabaate exersaayisii dalaguu qabu jira. Sukkaroo qabaates akkasumatti waa hundinuu waan isaa saniif qophaa'ee jira. So waan san irratti karoorfatee dalaga karooraan dhufa jechuudha. So maal godha namni kuni leenjisaa bakka san jiru qunnamuu qaba. Akka amma biyya tanatti amma jiima dheetee kafaltee ustee fi bakka feete seentee baatu kun gaaga'ama qaba beeki. Personal trainer jira jiimaas. Yoo maallaqa namni tokko qabu ta'e personal trainer yoo qunname bareeda. Yookaan nama ispoortii keessa jiru qunnamee amaaliin godhuu qaba jee gorsa fudhatee waan saniin achirra yoo deeme bareeda. Ammaas gorsinan kan maali? Baatii takkaafillee taatu personal trainer saniif kafalee irraa fudhatee waan san yoo sanboota dhawaa taasisutti irra deddeeffatee sin danda'a. Mala harkatee jechuudha. Maaliif? Yookaan dhukkubaaf fayyuuf dhaqeeti dhukkuba biraa bitatee gala. Fakkeenyaaf kalee qaba namni kuni utaaluu hin danda'u inni dhorkaadha isaaf. Exersaayisiin isa utaalchiftu isaaf dhorka. Dhaqee jiima yoo utaalee inni balaa biraa fudhatee galuu deema jechuudha. Si galte fakkeenyaaf asmii qabata. Namni asmii qabu exersaayisii isotonic jaamtu jira inni dalaguu qabu. Exersaayisii inni kuni fakkeenyaaf bakka qabbanoitu bakka qabbantii guddatutti dalaguun qabu dhorka. Jiddu gajjireessa bakka oowwaati qabbantii heddummaatti isaaf hin taatu. Lammada ammas bakka qilleensi faalamaatti isaaf hin taatu. Qilleensi faalamaa ta'es isaaf hin taatu. Bakka filatee jechuun inni kun dura. Si galte maaliif respiratory system inni inni dalagu. Saniif bakka isaaf mijjuu laallachuu qaba duraatti. So waan nama saniif qophaa'u jira jechuudha. So ogeessa qunnamuun isaaf gaariidha waan jiru. Jazakallahu khairan. Egaa waanuma ammatu itti tana keessatti yeroo gabaabduu dura saahiba keenya tokko biyya tanatti dhabnee turre rabbi rahmataa godhuu fi nama masjiida nu wajjin jiru masjiida keessatti aktivitii dargaggoota hedduu nu wajjin godhu maquma kee qaba Hassan jaaniini bakka ispoortiiti tiraaka kanarra fiigeetuma hulaa dura gabbee achumatti lafa kufee du'e rabbi rahmataa godhuu fi wanti tuni nuti ispoortii ajjeesallee hin jennu mata kitaabatti amanu ajaluma isaatii geetuma rabbi achuma rakkatabeef garuu sababa jira sabab sadhaa jaamii rabbiinis mee namoonni tokko gizee ispoortiitti dura seenu akkuma ati jette osoo personal trainer hin filatin akkanumatti dargaggeessa keenya kuni hamileen jechuu cinaan nyaanni biyya tanaa kuni dhiibbaa irra godhuudhaan garaan kun xiqqoo sososoodhaan kanuma faan firraa xiqqeessa jee takkaan stressaaf dhaqee guyyuma duraatitti itti banee tiraaka kana sa'aa takka guutuu onneef dhaaba namoota akkasiisan maal gorsitame? Yaa amma reefu dubbiitu qeebar. Kaayoo qabuuf qaba namni kaayoo dhufuuf qaba. Waan akkanaa amma dubbii reefu ta'u caan kaan gara halusaatu itti bee halusa kana balleessuuf dhufa. Akkasi. Sigaltee boorcee kan mana jiru kana jechuudha. Kaayoo tanaaf dhufe jechuudha namni kun. Soo kaayoo isaa beekta. Sigaltee amma garaa yoo fudhates garaan isaa kun bakka meeqatti bahaa. Sigaltee bakka lamatti oliif gadi fuutee ammaas akkana gootee bitaa mirgatti bakka afurii bahee exersaayisiin afuraniifuu dalaguu adda adda. Deen eega faatii san akkasi barna godhee booda kara jabeessuu kadeemu. Namni amma sitaap makarama ciisee haa talaalee usee godha bakkuma jiru jabaatee jechuudha san. So hundi teeknika qabdi ogeessa qunnamuun gaariidha wanni hin jiru. Kanaafuu faayidaan ogeessa qunnamuu waan akkasii ta'ee meegaa fi itti aantu dabarraa
ispoortiin dhiigni keenya akka hin ititne godha hirriba gaarii akka rafnu godha numa dhageenya nutis gisee ispoortii xiqqoo dalayde yoo duraan daftee gachiistee hirribnis hin dhufne gisee ispoortii dalaydu kana dafkinis sirraa bahaa dadhabbiinis sitti argamti dadhabbiisanis raffisamoo sensational ispoortii ati dalayde saniitu hirriba siffida akkasumatti dhiiga ititu kana akkamitti oolchiti ispoortiin. yaa gaafii bareedduu gaafattee ispoortiin fayyaa ta'uu saayinsii ta'uu asirratti ni mul'ata tokko. Hirriba gizee raftuu hirriba gaarii akka raftu si godhaa yeroo jedhamu eksersaayisii yeroo gootu qaamni keenya amino asidii summii jaamtu jira. Summii tana gubee irraa baasa urkaan. Lammada immoo keemikaala endorfiin jedhamu jira. Keemikaalli kuni hirriba akka rafnu si godha uumatti. So exercise yeroo gootu endorfiiniin kun baay'inaan qaama kee keessatti akka oomishamu godha. Kana jechuun daadarkaa takka malee hirribni laaftuma sii dhufaa jechuudha. Qaamni keefiif oomishatee jira keemikaala sana. Amino asidii barna godhee baasee jira. So kuni akka raftu si godha. Dadhabbiif osoo hin ta'in qaama keetiitu waan sana oomishata keemikaala sana gahee isaatti argataa jechuudha. Haadhiini itituu takkaa furdachuu ispoortii dhorkaa yeroo jedhan fakkeenyaaf dhiini tuubboo dhiigaa keessa artarii keessa deemaami. Maashaaleen irreen jechuun masiliin tuubboon dhiigaa hundi masilii qabdi. Masiliin kun qilleensa if keessatti fudhachuu qaba jiidha bishaan kuusata. Bishaan kuufata beeku. Masiliin kun bishaan yoo if keessaa dhabee goggogee dhiigni ni itita. Dhiigni deemuu hin danda'u keessa. So exercise yeroo gootu ati bishaan dhugaa gootaami. Exercise yeroo gootu qaamni kee faatiin bakka sanatti walitti hin qabamu. Bishaan barbaachisaa si dheebeessa dheebuu tanarra bishaan dheebuu qofa osoo hin ta'in faatiin qaama keessa jiru akka gubatee amino asidiin faan akka bahan godha urgaan. So yeroo kana gulukoosiin faan faatik asidiin faan barne ta'ee baha qaama keessa. Kana jechuun sochiin dhiigni qaama keessa godhu laafaa tahaa dhufa. Masiliin kee bishaan waan of keessaa qabuuf. Yoo goggoge immoo dhiigni akka fedhetti waan hin deemneef waan wal qabaa deemuuf itituu achi keessa galtee furdachuun achirraa dhufa. So exercise yoo gootu masiliin keessan bishaan gahaa waan of keessaa jedheef keessa harkatuuf dhiigni akka fedhe sossoo harkata. Haala kana jechuun saayinsiin ispoortii waan ibsitu kana. Okay, galatoomii hedduu gara dhiigaatiitti fi gara hirribaatiitti eega kana fakkaate biyya tanatti irra hedduu waraanaa fi dhukkuba nama fixurra dhukkuba nuti akka hawaasa keenyaa keessatti beekamtiin kennineef dhukkuba cinqii sammuutii jira. Waan stressa jaaniin mee gaafii tana boqonnaa gabaabaa baanee itti deebina. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa turtii taasisaa jirru. Dargaggootaa fi ispoortii jetti. Maastar Hassan Abdulqaadir eemoo wajjin turtii taasisaa jirra. Qabxiilee hedduu kaasnee irraa mari'achaa turre yeroo boqonnaa baanu geesseeti asitti dhaabne. Boqonnaa gabaabaa baanee walitti deebina. Boqonnaa gabaabaa kana wajjin turtii gaarii taasisaa. شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة TV إسلاما كجلو المنامة bakka jirtanitti ammallee salaamtaan jaalalaa isin rahaa geessu isiniin jecha akkuma hordofaa turtan qophii dargaggootaatii gaggeessu jirra. Qophii tana keessatti mata duree dargaggootaa fi ispoortii jettu jalatti obboleessa keenya Maastar Hassan Abdulqaadir wajjin turtii taasisaa jirra. Boqonnaa dura waan inni haasawaa turerraa waan hedduu barattan jennee abdanna. Ammallee boqonnaa booda gaafiilee hedduutu hafe kan nuti hin kaasin tanarraa akka waan hedduu irraa barattan ittiin bashannantan abdii godhachaa turtiin teessan ammallee hanga xumura sagantaa tanaatitti nu wajjin haa taatu isiniin jenna. Kar tokkoon deemina qophii tana hanga xumuraatitti daawwadha. Maastar walitti deebine egaa boqonnaa baanee gaafiin amma tuqee jira. Gaafiilee lamaan tana walitti qabdee naa deebista dura
Stress jechuun maali? Hawaasni keenya bakkan kanniniif hawaasni keenya hedduu dhukkubuma garaa, dhukkuba mataatii fi malee dhiibbaa sammuu tana cinqii tana keessaafuu nama biyya westernii jiru tana numa jirti. Biyya teenyallee numa jirti namaatutu hin beekne waan tana. Tanaaf stress jechuun takkaanuu cinqii sammuu jechuun maali? Stress kanaafuu ispoortiin faayidaa akkamii qabdi? Isa kana ittisuuf, isa kana wallaanuuf. Stress amma hiraar jedhanii hin gante Hiraar amma hiraar kuni maalirraa dhufaa yoo jette dura ka'umsisaa fakkeenyaaf taaziyaan dagaggama boo'ichi dagaggama nama dhufee hojiirraa yoo ari'ame namni tokko bultii yoo diigee si galte rakkinoota akkana kana yoo mudate fakkeenyaaf dhukkubni irra ture fa'aa kun kanarraan fayyuu jee hiraara waan sana wajjin yeroo kana qaamni isaa maal dhuma seete faatik asidiin qaama isaa keessatti walitti kuufamaa dhufa. Si galte yeroo kana maaltu uumama namni kun akka boqoquu ta'u furfuru jedhaniini fuulli isaa kun furfuree ka gabbatee hin gabbanne hiraarummaan kun nama gabbisaa jedhan bar ni furfuru. Cinqatee cinaan ni haphata. Hiraan qallateeti yookaan qallateeti ifiin raata'uu ni beektaa ifiin haasa'uu jechuudha ni raatawa raata'uun san fudhattee deemtee ammas maraatutti isa geessitiiwu. Sigalte yaa sanbooda yookaan takka onnee dhaabbatee takka maal ta'etti dhukkoo biraatiin onni kun dhaabbate maaliifi exersaayisii yoo godhe namni kun gizee hiraaritti dhufu kana yoo ka'ee jiima dhaqee tokkoffaa exersaayisii godha yeroo kana faatik asiidiin qaama isaa keessatti istooriin ta'u walitti qabamu hin jiru barni godhaa deema faatik asiidii kanaa fi gulukoosii qaama isaa keessa jiru gubeeti inerjiitti jijjiira humnatti jijjiirata. Yeroo kana maal ta'e wanni seef godhamu hin jiru inni keessa wanni isarratti rakkina uumu hin jiru jechuudha. Hiraar sanirra dhiibbaa fidee hiraar sanirraa kute jechuudha. Wanni qaama isaa keessatti wanta jiru hin jiru. Maaliifi yoo gabbate inni akkasitti si galtee qaama isaa saffaatii san istoor ta'ee sochiin dhiigni qaama keessa godhus rakkina irra bu'aa dhufa. Saayinsiin seemu jira dhagee. So namichi kun exersaayisii yoo godhu faatii kana barnu godhe. Gulukoosii fi faatik asiidii kana walitti faatii istoor ta'e kana enerjii gizee deebisee faatiin barna ta'e namichi kuni qaamni isaa sochiin dhiigni qaama isaa keessa godhu nagahee qaba. Kana jechuun dhukkuba akka kalee, tiruu, maali dhukkuba onnee, dhukkuba gartee akka sukkaraa, kan asmii kana wajjin walitti hin dhufu irraa fagoo jira jechuudha. Yoo usee taa'ee tumagee hayaatu ta'e gizee hundaa'u ka cinqatu ta'e namattis baafachuu hin danda'u. Ni raatawa ifiin haasawa namni kun. So faatiin qaama isaa keessa walitti qabameeti sochiin dhiigaattis ugguramaa dhufa. Yeroo kana maaltu dhufa sukkaraatti dhufa dhiibbaa dhiigaatti dhufa dhukkuboota hedduu wajjin firoomaa dhufa jechuudha. Sanaaf stress namni hedduu ni du'atti nama geessaa waan jiruuf dhukkuboota hedduutu isaa wajjin wal qabatee si dhufa. Si afeera jechuudha dhukkuba sitti afeera inni kun. So exercise yoo goote sochiin dhiigni qaama keessa godhu tasgabbaa'aa waan ta'uuf faatiilee wal dhufu barna waan godhuuf furmaata guddaadhaa jaannaajoonni gama kanaan qorannaa godhan ispoort saayinsiinis kana ibsite jechuudha. Stressii kanarraa takkaanuu hiraar kana balleessuuf jecha ispoortii itti fayyadamnee hiraar kana dhabamsiisuu dandeenya jechuudha. Maashaallah. Maaliif keemikaalaa jira amma sabstaansii beetaa endorfiin jedhanii qaamni keenya oomishu. Beetaa endorfiiniin kun maal godha gammachuun qabnu akka qaama keenya keessa turtu godha. Keemikaala qaamni keenya dhangala'oo sabstaansii beetaa endorfiin yookaan oomisha yeroo exersaayisii goonu. Keemikaalli kun uumatti gammachuun akka qaanu keessa turtu harkanni isaa akka turtu godha nu keessa. So yeroo exersaayisii gootu sanatti yeroof stressii rakkinni san sirraa deema. Qaamni keessa sochiin qaama keessa godhuu fi keemikaalli qaama keessa oomu kuni akka tasgabbii argattu akka gammachuun argattu si waliin turtu godha jechuudha. Kana wanni saayinsiin fayyadu. Galatoomii gaafii alarraa nu dhuftee jira. Amma akkija namnoonni tokko haalli mijaa'uu fi ispoortii jiima dhaqee ispoortiin godhu. Namni ispoortii jiima maybe rakkina maallaqaatiif ta'uu mala yeroo qabaachuu dhabuu mala namni haalli mijaa'uu fi jiiman dhayne haala kamiin ispoortii godhuu danda'a gaafii jettuun dhufe alarraa. Yaa dhugaadha ogeessa ispoortii qunnamuun bareeda maaliif fasaalu haala zikri kuntum gaafadhaa jaabarra biiru maal nama waan san ogeessa waan sanii qunnamuun gaarii maal namni tokko ammaas doktora mataa isaa qabaa namni biyya fayyaa wajjin qabatee doktora keessa liidsi godha exercise jiru guyyaarra guyyaatti fayyaa ta'e maal akka taates follow si godhaa namni kun exercise akka godhu qabdu si hima yoo fayyaa qabeessa taates fayyummaa tana eeggachuuf atis jiima dhaquun dirqama saraan eegamu yoo waan gootu san beeyte manatti godhan sijaajaa irra salaatte gubbaarraa osoo hin kaane achitti waan feetu sun fixattee ka'uu dandeessa osoo nu taallee osoo maal hin jenne exersaayisiilee dalaguu dandeessuu jira sigaltee soo san
noo'a eenaa qabdi ispoortiileen ogeessaatu irratti liisii godha waan san. Immoo akkanumatti amma fakkeenyaaf yuutuuba fa'aa ilaaltee yoo eksersaayisii gootu taate badaadha. Miidhaan isaa yuutuuba bakka sani. Ni argita eksersaayisii feetee yuutuuba irraa ni argatta. Garuu yeroo waan san gootu ulaagaalee itti gootu jira, akkaataa itti gootu jira, akka qaba, akka fi akkaataa qaba onni san. Waan san hin argattu yuutuuba gubbaarra. Ogeessa qunnamuun bakka saniif gaariidha si galte. So ogeessa ispoortii qunnamanii mee ani manattiin dalaguu fadhaa akkamittiin dalagaa. Kanaaf jalqabatee amma fakkeenyaaf dhalaan garaa qabdu faan eksersaayisii ni ayyamumaaf oon ayyamamuu jira. Fakkeenyaaf dubartiin takka yoo garaa qabaatte eksersaayisii godhuu qabdi. Eksersaayisiin isiin gootu immoo hundaa miti. Eksersaayisii murtaa'aadha. Qaama murtaa'aaf godhamu aayisootooniika jennu. Eksersaayisiin kun beeki bakka lamatti baha. Aayisootooniikii fi aayisoomeetiriik jedhanii jiran. Aayisootooniik jechuun anaeroobiik jedhaniin gara biraatiin. Aayisoomeetiriik kana immoo aeroobiik jedhaniin. Kana jechuun aayisootooniik jechuun eksersaayisii qaama muraasa qofaaf godhamu. Akka amma eeboo darbuu, ulfaatina kaasuu qaama muraasa qofaaf goota. Aayisoomeetiriik kan jennuun kun eksersaayisii aeroobiik eksersaayisii qaama guutuu soso'a. Fakkeenyaaf kubbaa gisee ta'utu qaamni kee guutuun ni soso'a. Bishaan yoo daayitu qaamni kee guutuun ni soso'a. Sigaltee daansii gisee godhan qaamni guutuun ni soso'a. Sigaltee sochii qaamaati. Yaa sochiilee qaama guutuu sosooftuu fi sochiilee qaama muraasaaf godhamtu jira. Aayisootooniik, aayisoomeetiriik jedhanii aeroobiik, anaeroobiik jedhanii gama biraatiin. Waan amma ati kaaste bareedduu tanarratti namni keenya dhiifama addaa illee si mure dubartii ulfa qabdu namni hedduun garaa baqeessanii daa'ima keessaa baasan nama sochii hedduun goone tokko dhiibbaan adda addaa ulfa kanarratti itti uumamti. Garuu dubartoota hedduu yeroo ulfa qaban kana namnummaan manguddummaan teenya takkaan ogeeytiin gandaa deemisa guddisii wookii tunooma wook godhuun tunu ispoortii irraa jechuudha. Eksersaayisii guddaadha. Eksersaayisii namni garaa qabu gool guddaa keessaa tokko miilaan deemuu kan. Miilaan hanga daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 shinaaftu wook deemuu qaba. Namnummaan fayyaa nagee qabu kunu deemuu qaba. Wookiin eksersaayisii qaama guutuu sosochii gidee deemtu. Sigalte gaarii amma fakkeenyaaf namni garaa qabu san eksersaayisii inni dalaguu qabu fakkeenyaaf masilii irree qaamaa tana ka garaa masilii garaa tana kajabeessu moo kalaafisu? No ka irreelee qaamaa kana jabeessaa dhufuu jira. Sigalte masilii lafee duddaa duddaa masilii jiru jira. Maaliif gizee baadhattu duddii si gargaara beek. Masilii san masilii miilaa humna miilaa jechuun harkaa sigalte kana isiin kanarratti fuulduratu ho'onnee eksersaayisii onneef godhamu breathing systemiinsi itti ulfaachaa dhufa saniif eksersaayisiin isiin blood volumiinsi waan guddatuuf hafuura baafannaan isii rakkisaa dhufa yeroo ulfa qabdu. So eksersaayisiilee isiin godhuu qabdu murtaawaadha qaama murtaa'eef godhama sigalte. So ogeessa qunnamuun amma doktora si qunnamtee doktorisi eksersaayisii akkanaa godhi jee waraqaa raffaa piriinti godhanii kannanii fi sigalte. Most of time garuu deemsa deemuun kunu furmaata guddaadha. Maaliif eksersaayisii wanni isiin fayyaduuf maali? Tokkoffaa yeroo deessu san cimimmuun irraan turtu akka cimimmuu san irraan turree godha. Maaliif masiileeleen si jabaatee jira. Hin rakkattu jechuudha da'uurratti. Lammata ammas eega deessee booda daftee riikavar gooti daftee qabsatti. Eksersaayisiin tanaaf si gargaara sochii qaamaa godhuun. Tole jazaakallahu khayran wanti dhaabnu warra gaafii alarraa fideef yoo rabbi si laaffisee qabeenya qabaatinii qabeenya ittiin jiima dheeytuun qabaanne takkaan nama biizii taatee yeroo qabaanne itti jiima dheeytee waa dalaydu mana keessatti ispoortii godhuun ni danda'ama. Furmaanni keessaafuu namoota biyya alaa jiru namni hedduu gaa ispoortii godhuun irraa eegamtu. Uummanni keenya jireenyaatu ispoortii isaan goosisa biyyatti jechuudha. Jireenyaaf namni gabbee makiinaa mana duraa uwwifatee seenu hin jiru. Huluma duraa miilaan kophee isaa fi darbee kara deemu deema. Guyyatti namni yoo xiqqaate sa'aa hedduu deema biyya teenyatti. Biyya tanatti immoo ilmoon xiqqoon hundi makiinaan ilmoo qaraatii deemtu makiinaan subii hulaa duratti eeyidii uskuula hulaa dura buusan daqiiqaa lama ngeessu wanti isiin wokkoote uskuula seenu achi gizee gabbaate makiinaa seenti. Yoo gaafa boqonnaan jiraatee moolaa adda addaa dhaqan makiinaa geessa hulaa dura achi buusa waan godhu godhe achi gabbaate sochiin qaamaan jirtu waliigala. Kanaafuu yoo ispoortiillee hin qabaanne yaada isiitillee hin qabaanne dooktarummaan keessanuu namoota hedduu ogeessi waan isin gorsu ni qaba. Takkaan immoo namoota manuma hospitaalaa keessaahu warra nama gorsu jira jechuudha. Mee gaafii itti aantutti osoo hin dabrin
irra hedduu biyya tanatti yeroo doktoroota warra ispoortiitis gaafattu daayit siistemii kana ati maal irraa gorsita namoonni fayyaa gaarii argachuuf waan akkamii nyaachuu qabanii wanti tuni ispoortii wajjin hidhatanii qabdi daayitiin gaarii soorata akkaataa soorata isaa sirreeffachuu qaba nutritional system isaa sirreeffachuu qaba amma fakkeenyaaf namni tokko yoo qaamaan hir'isuu fadhaa jedhe akkas sigalte basic wanni guddaan exercise inni godhu osoo hin ta'in waan inni sooratu wanni inni nyaatu sanii nyaata qaama ijaaruu jiraame waan akka foonii aannanii kafaatiin irratti heddummaatu jechuudha nyaatota kana xiqqeessee nyaatota akka viitaamin C irratti kuduraa fi muduraalee irratti yoo xiyyeeffate hanga qaama isaa san bakka fedhu ga'uu irratti nutritional system isaa yoo sirreeffate bakka fedhu san ga'uu danda'a amma namni gariin gabbachuun fadhaa ja'a qallaas kun maal godha exercise xiqquma dalageeti nyaatota faatii san follow godha jechuudha kunis ni ida ama irrisuu fedhu sanis faalluma sanii deema sigaltee saayinsiin isaa laafaadha ammoo irra guddaa namni keenya wanni mul'atu maali qaama irrisuun fedhaa jeeti deema ammoo nyaanni inni nyaatuu fi exercise inni kaaloorii inni guyyatti gubu waliin madaalu so kaaloorii xiqqoo guba wanti inni nyaatu immoo tarii guyyatti inni nyaatu kaaloorii 1500 wanni inni exercise barni godhu 500 faadha 500 barni godheeti wanni inni nyaate immoo 600 500 ol siiti so namni kun qaama ida'aatuma dhufa guyyaa sa exercise godhumatti hin jira numaan gabbadhaa jaa kaanis waan jaan afoo gabbinni ni imaa rabbiiti kanaafuu nutritioniinis dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha qaamaa fi nyaanni hedduu maaliif amma biddeena fa'aa nyaatte amma waan qaama ida'uun qabu sigaltee nyaatota garuma guuta malee waan ida'uun qabu sigaltee qabiyyeen isaa ni beekamu namni hedduu maaliif qabiyyeen nyaataa irra barraa yoo ilaalte nyaatti dhufuun ta'u irra barraa akka biyyatee nyaatii miti soo qabiyyee hanqana qabaa hanqanaa nyaachuu qabaa waan jiru leenjisaa qunnamuu barbaachisa wanni joobsaniif guyyatti kaaloorii namichi kun exercise akkam yoo godhe kaaloorii hanqam gubaa qaama isaa keessaa daqiiqaa meeqaaf yoo godhe waan jiru ni beekan leenjisaan san saniifuu nyaanni ati nyaachuu qabdu kana godhi jaan waan biraan nyaatinii soo namni san waan san yoo godhe galmani gaa yeroo itti qabate sanitti waan jiru. Jazaakallah hedduu galatoomii mee ammallee gamoo fayyaa kana gad deebinee dhukkuboota akka sukkaraa dhiibbaa dhiigaa akkasumatti asmii fi onnee dhukkuba hedduu Ameerikaan faan ittiin tuqamtu sadarkaa lammaffaa moo sadaffaarra jiru wanti dhiibbaan onnee tuni waan akka heart attackii tanafaa ispoortiin hidhata wajjin ni qabdi. Amma furmaata guddaadha ispoortiin kanaaf reefus himuu yaaleetiin jedha saayinsiin bakka taraa wanni jettu amma fakkeenyaaf dhukkuba asmii yoo fudhate respiratory systemiidhaan siin jee sirna hargansuu takka hafuurfannaa isaa irratti dhaabbata soo namni kun exercise bakka itti godhuu qabu exercise akkam akka godhuu qabu waan lafa taa'uufii jira yoo sirna hargansuu taatan sombaa hafuurbaafannaa isaa kana exercise dhawaatan xiqqeenya daqiiqaa xiqqoorraa eegalee guddifachaa deemuu qabu guyyaa takkatti ka'ee yoo amma fakkeenyaaf daqiiqaa 40 ol dhaabee dalage hufuu mala onneen dhaabbatee namni kun waan haaraa qaama isaatiif har'a daqiiquma 5 godhee sigaltee torbaan kana daqiiquma 5 godhee torbaan dhufu daqiiqaa 10 godhachaa akkasii yoo ida'aa deeme isaaf gaariidha aerobic exercise qaama guutuu sosoosuu dalaga asmii qabu kun exercise hundinuu isaaf rakkina hin qabdu nama asmii qabu kana exercise hunda godhuu danda'a rakkinni isaa immoo bakka filatanni bakka hedduu qabbanootu bakka hedduu qabbanootu hin godhu bakka hafuurriitti badattis hin godhu inni bakka filataa jechuudha bakka dhukkeen jirtutti sin godhu exercise hundammoo godhuun ni ayyamaaf dhukkuba dhiigaa fudhatte dhiibbaan dhiigaa onnee sochiin dhiinii hidda keessa godhu ugguramuu irraa uumama wanni kun uggurtaa sochii dhiigaa tamsa'ina dhiinii qaama keessa godhu irraa uumama soo kana exercise yoo namni kun godhu taate faatiin hidda qaamaa keessatti uumamu san barna waan ta'aa deemuuf sochiin dhiiga isaa sirraawaa fiduuf immoo namni kun maal godhuu qaba dura dubbii reefa oteetti sana ijoollee dhufa nyaata sirreeffachuu san namichi kun yoo kafarshoo dhuguu taate alkool jechuu kajimaa qabamu taate sigaaraa ka dhuguu taate cooma nyaachuu kabaayisoo taate dhiibbaa dhiigaa irraa bilisa ta'uu hin danda'u because wanni kun isa miidha influence godha hidda san miidhaa jechuu deebisee sanoo araa amma jimaanis dhiigaa wajjin wal qabata sigaaraanis akkasumatti tuubboo dhiigaatti hojii rakkina uumu jira farshoonis akkasitti alkool coomninis hidda onneetii hojii rakkina uumu jechuudha kun soo namni dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabu wantoota nama maqaa dhee kana agartee alkool jimaa farshoo cooma kanneen irraa ifirraa xiqqeessuu qaba yoo dhiisuu dadhabellee ifirraa xiqqeessuu qaba fayyaa isaatiif exercise inni godhu isotonic jaaniin isotonic jechuun qaama murtaa'eef hunda godhuu hin danda'u dhiibbaa dhiigaa qaba ugu takkatti ijji diimattee hiddoonni narviileen xixiqqaan ijaa hundi dhoohee namni kun onneen dhaabbattee du'uu danda'a exercise qaama murtaa'eef jira
exercise godhe inni isotonics akka waan inni itti si ida'u biyya tanatti namoonni yeroo hedduu buna fayyadamanii ganama sanuugaa bunni akka biyya teenyaa siinii xixiqqaa sana osoo hin ta'in agguma guddaa geeba guddaa kan ganama ni guuttata zuurii ni guuttata hagizee irra fuudhee mul'ee dhuguu jira namoonni tokko tokkoon hangam saayinsiin deeggaramteen beeku dhiibbaa dhiigaatii fi maaliif bunni faayidaa qabaa jiran isin warri ispoortii too warra amma buna dhuguu kana maal gorsitan? Yaa ana ma uumatti hin dhugu. Buna uumatti hin dhugu sigaaraas waan araadaan qabu alhamdulillah garuu haga muraasa xiqqaa tokko ganama guutakka. Saayinsii yoo dhuganumaan qabu waan jedhu ni jira qorannaan waan san ibsitu. Immoo akka amma itti kanatti geeba guuddatanii faxara laaqana hiraata irratti deddeebisuun san araada san seenaa jechuudha. Sigalte maaliif dhiiga sochiin dhiigni qaama keenya uumamaan godhu akka dabaluu godha wanni kun. Sigalte naka kaasaa jaabar inni beeka fitin inni beekaa bar. Bunoon dhuunee fudhatee jira qaama isaa. So wanti san miidhaa isarra fidaa dhufaa jechuudha. So kun nama dhiibbaa dhiigaa qabu faadhaaf hedduu sodaachisaadha. Maaliif lubbuu isaa osoo hin beekamne osuma hojjetaa hufuu mala namni kun. Sigalte maaliif dhawatiinsa onneensaa bakka barbaadamurraa ala dabree jechuudha sigalte. Dabalata ammoo amma sukkara fudhadhu. Dhukkubni sukkaraa rakkina hir'ina sukkara qaama keenya keessa jiru irraa uumama. Kuni fakkeenyaaf wanni irraa dhufu aaruu, cinqachuu, hiraaruu, obesitii cooma hedduu nyaattee furdinni isa rakutu kanaatu sukkaratti afeera dhukkuba sukkaraa kana fida. Most of the time umurii amata 40 irraa ol qaba. Ijoollettis ni dhufa hereditary jaanii dhaalmeen ni dhufa. Garuu umurii gurguddoo irratti dhufa. Ammoo inni kun waan inni fadhu jira. Exercise yoo godhe namni kuni qaamni isaa kun sukkara ififuu oomishuu eegala. So insulinii jaanii alarraa wanni inni fudhatu hin jiru jechuudha. Insulinii dabalataa isaan barbaachisu. Qaamnummaa isaatu exercise yeroo godhu circulatory system isaa kun yoo sirraa'ee sukkara barbaachisuuf oomifachaa dhufa. Oomishaa dhufa. So yeroo san dhukkuba seera damdamachuu danda'a jechuudha. So ispoortiin dhukkuma fadheenu adda bahuu hin dandeessu. Yoo ispoortii goote miidhaa dhukkubni san si fidu san sirraa hir'isaa deema. Immoo ispoortii san beekuutu barbaachisa. Maali amma dhiibbaa dhiigaa namni qabu nama asmii qabu wajjin ka'ee ispoortiin godha jee yoo deeme. Ka asmii qabu san ispoortii godhuuf rakkina qabu inni qilleensuma ofirraa eega inni. Kun immoo ispoortii ofirraa eeguu qabu jira. Ispoortii qaama guutuu. Isaaba ol kuttee dhiibbaa irra fiddu lafaan. Lafa akka mucaan maree muntaree biraa mataa godhuu fi mantaraa kofee du'eessa nama namni dubbisan jiru dhawatiinsi onnee isaa meeqa akka ta'e hin beeku maashina irra fiidu kana daqiiqaan kan fiidaa kaalooriin kan gubdaa achi gubbaa jira hundinuu ogeessi ispoortii ni beeka waan san. Isa saniin deeggarame tarii carraan inni turuu ni jirata. Ajalarraa alatti jechuudha. Waan asirratti ammallee itti hidhuu fi barbaadu ani yeroo xiqqoo namni irra hedduu biyya tanatti manuma kireeffatan bira community roomii keessa bakka akka bishaan daakanii fi wantoota adda addaatii jira. Bakka ispoortii irra dalagu tiraakii dhaabbatu kana hunda gubbaa footoo fi waan ni jira qajeelfama. Wanti kun akkana kamiilaa taatu ka irra fiigan kana taatu ka kaasan taatu hangana daqiiqaa hangana ol dalaguun qabdu umrii teetii wajjin ulfina qaama keetii wajjin biyya tana gaa ulfina qaamaati sammaa amma silaalan gizee hospitaala deeytee akkasumatti dheerinaa wajjin akkasi qajeelfama qaba. Taniifuu wanti dhaamuu barbaannu gorsi wantoota san dubbisuun dirqamaa jechuudha osoo ittiin seeniin dura. Yaa wanni san amma waan godhamuufi jira. Yoo waan san hin qabaanne manni ispoortii sanni adabama. Seeruma. Namni kun achi dhaqee yoo sibiila hin taane fuudhee achitti miidhame maaliif cirranta katabinii fi silaa arkeen godhuu jaan. Namni keenya hedduun hin ilaalu. Jimoo dhaqees achi gubbaa waan amma itti orientation achi gubbaa jiru kana ilaalu. Useetuma kan godhu laalee amma takka anaa sibiila harkisu jiru laalteeti gizee an bakka isaa fiigaa dhuftee bakka isaa deetee waan san harkifta. Namni kun kiiloo meeqa harkisee rotation ogumee qadeemi'eeni qaamni xiyyaa fi kasaa tokko hin beektu ati umriin adda ta'uu mala waan godhamuuf jira maaliif daddeebii waan san daddeebisee fi amma inni 8 yoo godhe ati dhaabbattee halaala lakkooytee oggu 8 godhee ani 8 godhattee gizee ni kadheettee yoo waan san goote iddoonni qaama keetiitu circiramuu danda'a balaa biraa dhufuu dandeessa. Immoo wanni san wanni achi ta'uuf ogeessa fayyaa ka ispoortii yoo achi jiru qunnamte kan akkana godhe kan akkana godhe jeesiin eegee saraa fudhattee booda yoo waan san dubbifte siif galaa akkanuma irra sii bee garte Mashallah. Si galaa dhufa. Akkanuma irra dhaqateeti. Irra dhaqateeti jechuudha. Jazakallah. Dubbii amma dubbachuu turre keessatti waa'ee araadaa kaasnee turre. Sagantaan tun eega dargaggoota ilaallatteef mee amma xiyyeeffannoo teenya karaa sanii yoo deebisne hedduu faayidaa qabdiif jeetii yaadda dargaggoota keenyaaf dargaggoonni hedduun araadaan bitamanii araadaaf bitamanii jiran jechuudha. Araadni kuni
isaan harkatti qabatee tokkoffaa bunumarraa eegaluu ni dandeessa. Ilmi namaa tokko normaaliin yoo namaan naan jee osoo biyya biraa jirru makiinaan tiyya ganama gizeen kaasu ifiif beeytii bakka bunaa osoo itti yaadin dhaqeetumaan Starbucks duratti farkaan naan jee hangas takka qaamni isaa wal fudhatee jira jechuudha. Kuni araada xixiqqaa. Kutee namni tokko sijaaraan dhiibbaan isiin qabdu. Araanni walirratti haa xiqqaatu malee hundinuu rakkoo qabaa jechuudha. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يا رب سبحانه وتعالى حركة خيسانين يبا إفرن في ديناي إفن حلاخنا هي جون ربي الراس قافة ربي واني نسي خنتنا إفهما ديمتي بلا ربي ستين في دين أتمام باتي أما أراد خنا جزي جن namoonni hedduun sa'aa dheertuu taa'ee jimaa qamaa wantoota adda addaa godha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala waqtii achitti ilaal lubbuu ta'e halaakuu qofa osoo hin ta'in waqtii ati ma'alaayanii bilaashitti balleessite sanis qaaliin irraa si gaafachuu ta'a. Mee nuti tana akkuma jirtutti cinaacha tokko dhiisne araadni kun waan inni harkisuu jira waan reefuun tana dubbachaa turre keessaa. Araadni kun osoo deemuuti stress si fide jechuudha. Namni kun gizee araada san keessa jiru he is not normal person. Namni kun nama caadii miti jechuudha. Jijjiirame addunyaa biraa keessa jira. Amma namni akkuma Sheekh Amiin jee gaaf tokko namni jimaa qama'u gizee haraaree addunyaa quban qabu. Gizee haraaree nama biraa gizee mirqaanes nama biraati jechuudha. Jiruun haraaraa fi mirqaana booda jirtu jiru normaali nuti beeynu miti jechuudha. Akkasuma warri sijaaraa dhugu wantoonni kun walitti qaqqabamanii dhiibanii stress nuti jennu san siffidan. Mee dargaggoota keenya kan araadaaf bitamee araadaaf harka kannee taa'uuf kara ispoortiitti yaamullee haa taatu gorsi ati akka nama dargaggoota leenjisuu ture dargaggoota waan kanarraa baraaruu tureetitti dargaggoota keenyaaf gorsitu maali? Maali yaadadde gaaf tokko ni dhufee gurbaan ispoortii dubartii mazaggawa amma ta'e koondota mazaggawa dhufe dirree dhawaatti galmaa'ee huccuusaa uffatee seenee ijoollee wajjin ni fiigan akkana fiiganii marsaa 10 immoo maal yeroo fiigeenni xarafa beetuma bulgoo seene maal taate gizeen ilaaluunni jimaadha deebise lakkaa inni uumata xiqqoo miiluma kaasee nama dhawwa akkituma dhawwa qaba baree galuuf dhufa exersaayisiilee godhamu saniif qophiin turre inni gizee laa dargaggeessa anis wanta kun amma ijoollee xixiqqoo fi dargaggeessi kophaadha ijoollee gama booda aansina sigalte akkana wal dura dadhabeen akka dhaabbatuuf sigalte so araadni yeroo hundaa'u miidhaa fida. Miidhaan inni fidu maali tokkoffaa yeroo namarraa gubu akka mareeffattessanii yeroon tun guyyaan tokko sa'a meeqa qaba? Sa'a 24. Sa'a 24 irraa sa'a meeqa mana barnootaa deema namni biyyatti? Sa'a 2 irraa amma 6 qara biyyatti. Sa'a 6. Sa'a 4 baratee. Sa'a 4 baratee jechuudha. Sa'a 2 irraa amma 6 jechuun sa'a 4 baratee namni kun. Sa'a 4 gizee sa'a 20 qaba namni kun kana. Sa'a 20 tana maal godha? Saddeenni rafaa jennu. Saddeenni rafaa jennee meeqa hafa? 12. 12 hoo maalti godhate? Haya lama meeta karaa tana deemee jennu sa'a 10 10 san maalitti godha namni kun arjaa jechuudha sa'a hedduu takka qaba sa'a tana akkamittiin fayyadamuu qaba qo'annoodhaaf yoo sa'a 2 irraa fuuneef sa'a 8 ammallee so sa'a tana sagantaa itti baafatee guyyaan rabbii kun aduun yeroo baatu ergaa fidattee dhufte ani guyyaa haaraan sii dhufe guyyaan rakkatte arra yoo rakkinni sirra mudate boru guyyaa haaraa dhufaa beekuu qabda rakkina arra na mudate boru aluun qaboon kalee na mudate kaleedha guyyaa kaleetti hojii dabre arra guyyaan haaraa saniifuu kalee sana akkamittiin irra dabraa waan jirutti saganteeffatee waan kana irratti yoo dalage waan gaarii ta'a waan jiru sagantaa baafachuu araadni amma fakkeenyaaf sigaaraa fudhadhu somba keenya miidha sigalte jimaanis akkasuma sombarratti deebisa sirna argansuu dhiiga keenya sochii tamseenee dhiiga keenya irra rakkina waan dhufuuf somba wajji ol qabataniis farshoonis akkasumatti turuu fi kalee fi somba keenya wajji ol qabatti isinis coomninis akkasumatti sigalte hidda dhiigaa gabbisaa dhiiguma wajji ol somba wajji ol dhufa wanni isin jiru kun araadni kun hundinuu dhukkubni sukkaraa dhiibbaan dhiigaa asmiin dadhabinni onnee kun hundi wani dhufu waan akkanaatiin wal qabatee dhufu. Biyya teenyatti ka exersaayisiin namni miilaan hedduu deemu garuu araanni kun waan jiruuf dhukkubni san babal'ata sigalte akka biyyaasitti namni makiinaan biyya makiinaan hin seenu ammoo araadarraa yoo iftiisan amma fakkeenyaaf jimaa ani namni gariin jimaan araamii miti nurraan tuqinaa jimaa maalee ilaalcha adda addaa qaba namni kun sigalte qabeenya biyyaatii maal okay san keessan seenu ammoo namni tokko sagantaa baafachuu qaba
بفيسمينه بيتي إنه ما كقلدي تمال جان جماعة كماتي بريو أنن دويتو مان تاتو فرشوا يدقرو ماري سومبكس تيجرا مال جانيتي ولتي أنت كورن كوسان سيقلته أمو أتى أكملي قلتي نمني أرادرنا يو بيلسته وانغاري فيازاتي بيلغاري ماستر akka niyyannee miti gaafiilee hedduu dhiyeessineeti sa'aan nu dura baafatte daqiiqaa lama qofa qabdan jaanii waan hedduu nu hafee jira silaa amma gaabballamanneetuma adda baana malee wantoonni amma nuti akka gaafii takka takkaatti kaasne tun hundi waan kophatti kutaa takka takka itti goonee fuuldura irraa haasofnu atilleen fagoon jirtu as jirta nuti as jirra boodarratti dhaamsa dhaammanneeti adda baana fuuldura ballama seenni adda yaana akka itti deebinu wanti nan xumura irratti hawaasa keenyaaf himuu barbaade akkuma beekamu leenjisuu qofa osoo hin ta'in hawaasa kee gargaaruudhaaf gara adda addaatiin kitaaba qopheessee jira Maastar Hassan kitaabni kun akkuma isin arkitan kana waa'ee teekwaandoo kan Maastar Hassan afaan Oromootiin qopheessani kun first aid training to save life first aid akkaataa gargaarsa fayyaa sadarkaa jalqabaa jaaniini maasha Allah kunis kan Maastar Hassan barreessee jiru kunilleen ameessa maqaa Oromoo itti baaste wanti qabiyyee adda addaa qaba hundinuu if keessatti waan kana insha Allah fuuldura yeroo fudhannee bal'inaan ibsaa namoonni bakka akkamii arkatanii atoo ispoortii tana keessatti sadarkaan amma irra jirtu maali leenjisuu jirta hawaasa biraa maaltu si barbaachisaa maal si mijeessuu qabanii kutaa itti aanu keessatti bal'inaan dubbanna qulxa jetti sunis qulxa gaanuti gizee waa qooshaa godhan walitti qaqqabatu akkasuma gizee marqaan qulxa dubbii qulxooyte dubbii qulxooyte qabata ispoortii keessatti jechuudha maashaa fiinti saqaamaa pressure point jechuudha qaama dadhabaa qaamni namaa kuni akkaataa itti ijaaramu jira qaamni namaa kun so reefuun waan siin jira ijaaraminsi qaama namaa kuni maashaalee yookaan masil irree fi lafee irraa guddaan parsantiin isaa kiiloon kee ulfaatinni isaa kaachira dhufu fakkeenyaaf maashaa fudhatte masilii yoo fudhatte sadii inni iskeleetaal masil ismuuz masil jaaniiti jira sigaltee deebi'i lafee yoo fudhatte lafeenuu bakka afuritti adda baasaniiti lafee gaggabaabduu lafee dheertuu lafee baxxee lafee bocan qabne jaanii lafee amma gaggabaabduu hoggaa jennu lafee shanachaa harkaa tana keessa jirtu gartaama gaggabaabduu lafeen faanta miilaa keessa jirtu gaggabaabduu faanta miilaa keessa lafeen amma irree harkaatii fi sarbaa jirtu amma dheertuu si galte lafee babaxxee jechuun lafee akkama lafee buqqee mataatii fi cinaachaa tana fa'a si galte so akka lafeen duuddaatu nama fakkeenya ispaayikoodummaan tunu lafee 33 akkana wal qabatee si galte 33 kunu bakka shanitti addabee ifiifuu si galte lakkoo isaan kaayama so waa'ee narvii irratti kun kitaabaan katabe waa'ee dadhabina qaama lama namaa jazakallah hedduu galatoomi kun immoo akkuma beekamu kan dura isinii ibse Maastar Hassan ispoortii qofaa miti afoola afaan Oromoo artii afaan Oromoo akkasumatti sirna gadaa keessaafu afran qallootii fi naannawaa sanii nama hedduu qoratee akkasumatti oosaa irratti illee dhiyaatee barumsa adda addaa kannaa ture kanumaan gabaabsa jechuun jiranii kutaa lammaffaatii itti deebinee bal'inaan mari'annaa sa'aan nuti qabannu dhumtee jirti Maastar hedduu si galatoomfanna gaafiilee hedduu jira qophii hedduu goonee dhufne inshaallah bal'amannee kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa jennee fuuldura itti fufna san qofaa miti yoo rabbi laaffisee atillee nama diinaati waa'ee salaataa fi ispoortiitis waa'ee dargaggootaatis fuuldura hedduu irraa dubbanna akka tiiviin islaamaatillee haala mijeessee fuula dura ispoortii tana hawaasa karaa siis qunnamnee haala mijeessine akka ati karaa kanaanillee barsiisuu yoo mijjaawe tartiiba sii goona waan irra dhufteef hedduu galatoomi siin jenna jazaakallah rabbiin sirraa jaalatu waqtii ta'e keessa humna ta'e keessa beekumsa keessa rabbiin barakaa si haa kaayuu siin jenna dhumarratti inshaallah yaa akkaataa nageetti wal gaafatu Oromoo tokko jira khayroon tolchite amma bareechite akkas fayyaa tahiin siin jaa amma maaliif yeroo amma dhukkuba irraa cinqa jiru fayyaa tahiin dubbii jabdu fayyaa dahiinis dubbii jabdu fayyaa dahee hoggaa jooramni tokko ilmoo yoo si jallattee paaralaayizii dhalatte ilmoon si dhalatte ilmoon qaama irroo si dhalatte haadha abbaan hanqamsa akka rakkatan laalte Oromoon fayyaa dahii siin jaa fayyaa dahii ilmoo fayyaa dhalii jechuudha agarte
ركوا أما ده هم فياته سنجانيس هواسا خنيان اللي فياتها سنوجي تفتيك أبطني فياتها سنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنما قبي تيجي تقويا الرات درغغوتا في سبورتي جتورا واحد دو برتن اتباشننتن odeeffannoo hedduu irraa argattan jennee abdii goona yerootu nu gabaabate fuula dura kutaa itti aanuun maastar Hassan qabiyyeelee adda addaa jalatti qabannee walitti deebina arraaf immoo asumatti nageessini dhaamanna هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال لهم بقلوبنا حب تسامى وتقدير يزيد مع الليالي شباب الخير عشاق المعالي بناة المجد أشبال الرجال